michoon ka dirqama jechuun abdiin heerumaa yeroo itti dhabeen hin du'etti obboleessinis waan kanarraa taa'ii jee dadhabe. Saboonni jechuun kaa dubaatis jaartii qabda duniyaa jechuun kaa duniyaa turu saala ilmaaniiti amma michootana yoo gartee karra fuul taate rakkoo biraati abdii keenya yoo michootana dhiirte jaartii teete hojii jiraatte hoo. Yaa hoos naarsine hunoo hayyee obboleessa. Yaa waan akkaan jiru dhabeetumaan duniyaa hojii jiraachuus yeroo wayyaadha. Michiyyoon tun siifi duniyaa dafa caasuu deemti jechumaafis hin jee abdii keenya dhiifama mee. Mee obboleessa siin na bira jira yoo nallee amanu baate obboleessi siin na bira jira mee obboleessi dubbisiyaa. Halo Abdi. Halo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awona gaya. Nagaa fayyaa saddaa ta'u. Awo gurbaa soddaa silaanuma taanaa dubbiin jabduudha. Dubbii tana gurbaan irraa laaffisi. Dubbiin halaaqa biraa keessa jirti taati quba qabduumi. Manaa deemteeti ati waan mana keessaa fi ganda keessa jiraa quban qabdu. Eega manaa deemte waa takka quban qabdu haalatti naaf miciyyoodhaa fi haati mana keetii itti waliin jirru quban qabdu. Haati mana keetii gizee hunda ableen mana jala dhaabbatti. Uleen mana jala dhaabbatti miyyoo tana mataan baqeessetteeti. Kanaafuu kabaja waliin qabnaa micciyoo tana yaaboo silaanarraa dhiiftee miyyoo tanarraa dhiisinaafi naafi duniyaa tana waliin dhorkin duniyaa tana akka jabaa hojii nyaanne ni beektaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya gaa qilleensaraan balaliitee bakka jirtanitti bakka isin jirtan hundatti gartee isin haa geessu jecha arallee gaa dachaanee wanni isinii dhufneen egaa waan ajaa'ibaati inshaallah du'aa manuu godhaadha mee salaamtaa qabadhu. Halo assalamu alaikum hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan teenya ta'onni irraa kate bakka jirtan maratti isin haa geessu isin jenna isin salaamne gaa'ii takkanaati. Egaa arallee wanni dachaanee isin dhufneef maalii nu dhuftaniin keessan hin oolamu wanni isin dachaaneen obboleettiin ammaqqayi obboleettiin Ahmad abdirraa numa muradhu yoon abdii gartee na dhorkitan ani isumaan ejjeesa abdii yoo adda na baaftan ifajjeeseetiin jechuun kafaaraatti ishee nyaattan jettee egaa akkasitti viidiyoo waraabnee isin qala garuu sanillee ni gartan jeetii yaada viidiyoo sanillee wanni isin waraabneef waan akkanaa jirra zamana akhirii waan ajaa'ibaati yaaboo gaa maganfannee gaa rabbummaan egaa nagee rabbi haa godhu nama gartee kan hundaa'u gaa zamana akhirii jirra isinillee gaa du'aayii nu godhaaf har'allee wanni deebineen wanni isin deebineen egaa ammaqqaayi anaji abdi dhoohineeti yaaboo gaa sumaatu irra wayyaadha micoon gaa yoon si dhabee takkaawoo summii dhugaatti fajjeessa takkaawoo ifiin ajjeessa yoon isa dhabee jechuu jirti micoota gaa wooma takka itti goote malee waan biraati miti micoon shadu billaa jettee jirti micoota nagartee akkas jala dhaabbattu duniyaa fi isii tanillee walitti hin buusine yoo duniyaa fi isiin wali bu'an duniyaa tun amala qabdi amala qabeetiidha ni beekta jaartii teeti ni beekta yoo isii tana wal harka bu'an micoota na qarshaf gootee jechuun akka dhiiraa jirtu jaartiin teeti qarshaf gootee jechuun kasaaraa sirra keessa gaafa kasaaraa sirra keessa ammaqqaayin kunii fi atiis wal dhabuun waan hin oolamneef garuu naaf ammaqqaayin illee jechuun ka muslaa wanni isin jiddu yaadneef asii ammaqqaayin jiddutti wanni muslaa yaadeef waan biraati miti akka isin gartee dhalaa tanaan jecha isin dhiirti walitti hin dhufne jechuufin meegaa aboo waan kanarraa dhaaboo micoo tanaan gartee sinfedhuu ansi jibbeetin jira nagalaa dhaabuu yoo jetteen irra bareeda hoggusa illee duniyaalleen gaa ni gammaddi duniyaalleen gaa hojii jireenya keessan itti fuftanii akka gartee amma ala baatee micoo tanaa wajjin jirtu kanatti rakkoodha atillee rabbiin mana si haa deebisu rabbi micoo tanaa illee gaa wal si haa dhoorku enna maaliif yoo wal si dhoorki malee rakkoo gaa rakkoo fidaa jirtanii rakkoo fidaa jirtan tana yoo nagee isin buuftan micoon qarasiitti nagee buusuun deemtu balaan takka haa buutuu yan abdiin dhabu isiillee naa dhuftu namni kun gaa harkaa wal barbaadu jira janna duniyaa tun barbaadu jirti micoo tana magaalaa tana keessa gaaf takka gaa wal harkuun keessan wal harkuun isaanii hin oolamu sillee harkuun hin oolamu isillee harkuun hin oolamu gaafa wal harkan kasaaraa biraa sirratti deema asaniifu daawwattoota hordoftoota keenya waan kanaan itti dhaamu deema mee Ahmad isa kanaan maal ka jennu taatame. Aboo haasawni itti haasawu jirtu kun dhugaadha haasawa dhugaati. Anamma waliin isa kanaan jiru
مالي في يا أخي نمني يوفوده ها جارتي دراتي مريتيتي فودون جارتي دراتي مريتي فودو جرا ملي جارتي درات أوساني هذا الماني أوساني فودا حنا خنان هجوني في مريت سرق أبمت ديسو قبدك علي جارتي قدو قوته ديسو قبدا أبدي أني أبليتي تجافلين جو إسين بلتي سنين فد نما إسان تينيف بلتي سنين جمدا مليان نما لفجروف نين جمدا أبليتين هيرمتي بلتي ناقبتي بلتي خيسنا جلاتو نين فدا درجة جيسة ناموس قف خناف أما إني يوني في هذا منسا تنك أبتي مشيو تنا هذا منسا ميجو تنا ديسي هذا منسا تنك أبتي إربريدا أو أنجوني صاف كباني ميجي متنا هو ميجي ده تكابر كيسان وجي كل والكلام جراني والبرو فاجراني أم ميجي وسيم فدو نجار أبو جوني كبا جارتي تجانس دنيا نكو بوتن ركودا أنا راس ركوف تودن تاني سيو برزخيز أو برزخيتي وناس ولبو سودن تا ميجي ورجال أبو جه جلس رأي هاتمو أفان أورمو تيجي بيت أقل تكاچو جلس رأي بريني ربريدان أنيس ونينين بربادو يو أكنا أكم مجرن كان أم بديت نتفوفا ناف إني نوار كاولا نو أنا كنو خنان شكيك أب مالف وان أدقا وان همتو إنتلتتون هنافا هركي هنافا واميك أبل ليسا إبدن هركي هنافا إبدن سنوما أماس دنيا سنوما دنيا تون أماس نمن تو يو تقمت أكا إفين ألا ميك أوت يا مدرا أبليدان وانتول غوغورا لا ميكا تشابستي في التنين بيغا مدرا سيسين بيكما أكاج اللفتخان عن أنن سي بدو والبينامي نافسي ويسين ميشيون تين وانسين تاتين بيتو نافسي خنا سببا سي ولدفا أبدي ميشيو إيسي ميشيو تنان سيديسي تنجرا أبليتي يا مبودا نافيتي أبليين أكا أبدي جونين بربادان خرانا جاتين همتون تقصون الدون دفنه أبدي خنان كردان سنجا لو سمات جيني يفهم وجه بليسخي يوجين يعني وجود منه قرته عمتي يوتنا عن قرته يا بليتي يسيسي تنجرا أنا دبين نجبات دوانا كان سنة جارتين أما باركو أو مليو ما نفني جارتين خواطر بالا ولا تقلي ركبان أو مليو ما نفني نراد أبدو مشي يوم جتشو كبا ما نبرر كون جتبيتا أما مجودنا منير تما من خيسة ديمتا مجيون تون من رابطتي إساول كنا ما يرتي هو إساول كنا متكنا وجه أسان وجه چون كاجا چون جان نمني وجه ديما ونجا واول جالا تاني أتدرور كون نديس خرطة كون دلائي ديمتا خرطة كون غندا خيسة ديمتا إسي جو منوتي نسال تيسا منن تيسين هنتيس ما يقولك كيسي خانا مدورا نجاش وجين تكاو خطير وجين ديماني أبدي خناف سخاننا جانيني أبدي زماني ميجو زماني أبدي في ميجو وجتيسني دراني وانا مريسني وان كانوا دفتاني جيران إنسان أبدي خناف فوسو إتوقف بيسني جيران نجاس مالس بيت جيراني بيتا يوندون يا أمي أبدي خناف فوسو نه إيه كده تكسر نتوب سوستفا دينغة بيتا نتوب سوستفا تاجم تمتى خايو نجار تنماس خايو نجار رغدون خاوان تنموت سودا كلا لير أم أبدي نكارنا سوجي كاردايتو أبدي ميجو تنيجون جبجي أكاد تسيل حفتو قدين نيجنان ورمانو تلفون ترويننا خاندرا نماني بيتا نجاسة جون يو تنيجو قولين فوز جيتي وجدلقي ميجو تنيجون فيديو قلقي سيمري سنرت دنيا جون آرته إسا خراديمو قبدي مشام مشتدم تيجي سفتة أفي سفتة يعني تفوت أفيته إسا فيديو نكره أركي أفيته بركة جايبر نمنو كنون دلمته أرامنو كنون وجوتا بكي دوم amma sabasanii guyyaa sana jechuun karatee yaaboo nagala kise ulii ittiin deebu ulii waa takka hin ta'u yeeti karatee achi jechuun harkaa beekute beekadhu eegasiin taphate amma chibooda eega gale booda yoon ani gartee abdiin fuusuun jeeti taatita jechuun kaa dinni kana kan jiraaf duniyaa amma kanaafis garaan qofatu jira isi jaarsasiiti manan jiru manarraa ba'ee jira hogguu inni akkana jiru rakkoo mitire isaan kun isan maatiis gara abdi bira dhaabbataniitti dirqama isa kana fuusifnaa abdi kana الدنيا في أبدي أنا ولي بوريسري جنجتشو ربي ناتولشو بولتي ساكا يسات ربي عديمسو أبدي سخيف بيخ ربي أقولو ميشون تيستون سلا ربي إفابي سونا إفولال تجرتي قرو يو إنك كان وريس يو قرتي ربي كان وريس ربو ما ناصر رئيسو ميشي يو وين تقلال ميشي يو مجا نجاش سنيتو نجاش خنا فتالة مجا نجاش خنا خا حق وما في جنانا كسقوت اتدك أيسيتي وانسلا كأجلو ترديم سفتين فده
ati akhirra anurra deemsisuun oloo dubbiin tun jabaattee rabbiin nurraa Bara dubbiin tun bara waan biraa fituu deemtu nama. waa itti godhe mucaa kanaatu bakka waa nama goggodan tana qalu jedha bakka takka nan qatu bakka meeqa isaa bakka Lakkee bara amma abdummaanuu. muciyyoo takka amma dura hana jaalattu jee bakka suudaan tija tokko jira maarreedha akkanattiin waan addaatiin beekata akkanumatti tuqanii kana isaa ja'uun dhageen amma dura Zaman akhirii bara zaman. amma dura dhageetiin jira waan san irratti Rabbummaan waasa ta'u malee zaman. mucaanii fi waan gurraattii takka miti akkanatti waan qalloo gurraattii tanaami Sayfi fuunjii. dhalaa yoo kadhatte hin eeyyamtu Bara hin eeyyamtu fuunjii akkanuma bara. gootee akkanuma godhee dhalaa akkanumatti tuqaan waa hin najjaash dhalaa lama akkas godhee jechuudhaan dhageen dura amma tana teenya tana itti jabeessee wuyi abadan numa tuqee malee jaalala miciyyoon teenya Ammas. miciyyoon teenya dhiira meeqaatu wanta jechuu ture ati jaalala gurbaa jaarsa namaa jalatti kana Sabbaa ilmaanii moo? waatutti jira Abbaa ilmaanii moo? Amma Muciyyoo waatutti jira. anabdu maafiisii tanaa wani shakkaa maafi shakkan beektaa? Yoo najjaasi kadir kun gattee bakka san geessanii akka malee godhan. Abdummaanu micciyoo tan dhiisu jee sababa micciyoo tanaatiin duniyaatti dubbannaan bultii isaa diigamti bultii isaa diigee bara amma deemee bara. Rabbummaan jechuun maalitti deebisee jechuun duniyaa fi isaas gattee rabbii walitti araarsu rabbummaa beekaa inshaallah rabbi nagaa wajjaa jiraachisu. Noonni dhufee tana wanni jennuuf akka tuni bira deebi'ee bultii isaa ta duraanii tana. sababaa kanaan akka ilmaan kasaa kanan facaafne ilmaan kun takka facaa'ee ilmaan biraa deemnaan ilmaan kanatti deebi'uun rakkoo gurguddoodha ilmaan si abaara Amma isii tana fuunaan dubbii biraati. Akka isii tana fuunee fi akka gartee biiftuu tana fuunee fi dhaabbachuu jira obboleettii tana beekadhu. Obboleettii tana amma waliin dadhabee bara mucayyoon hin kalee akkoo asirraa galtammaa kalee akkoo asirraa galtammaa jettammaa. Hindiisuu hindiisuu naqalii yoo naqaltee malee an fadhii waan amma iddoo itum ta'e namaan jaaladhe dura ati na dhaabbachuu hin barbaadu jetti. duba amma kalee akkoo asitti jechuun asitti siyyaamee CBCs waliin dhuftanii asittuu gaa viidiyoo wanni marree jechuun gaa akka namni sarkee du'aa godhuuf jechuun marree beekadhu maraattee keessaa miidhee jirti. Hogguu asirraa kaatanii fiigaa atis fiigaa kuttee isiin fiigaa kuttee hindii sotteeti mana goon hindee tanoore. Miciyyoon qabeetiin sookata guddaa tokko jira sookata kanaan mudhii tana keessa cafaqee mataa kana hunda keessa dha'ee cafaqee miciyyoon ani kun oofete mataan irraa murta malee abadan namaan gurbaa kanan dhiisu miciyyoo abbaa ilmaanii jaarsa guddaa abbaa ilmaan guddifatuuf akkana dhawatta abadan namaan jaaladhe na baasaa Ayyaaba waan takkaas yoo. najjeesii jettee ani najjeesa Najjeesin waan takkaas yoo. Si kanarra dubbii biraa haa deemte. Atis obboleettii hojjetamma. anammaa dhiisaa uleedhaan Obboleettii ejjiisee jaanii heerris hin dhiisu. Bakkuma keessatti ta'an ammoo biyya arabaa kanatti dhalaa tuquun takkaa dhalaa tumuun rakkoodhaa beekadhu. Amma yoo ulee ati kattee kalee tumtisan ulee ati kalee tumtisan gabbaatee araba garsiifte ati amma hidha irraa beekadhu. hidhaan jira abbaan kiyyaa dhiisinaan jee badala na duraa jeeftu micuyyoo ulii harkanarraa rarran kaayini haa heerumtu ni kaan godhaa fi eega jaalatte wajjuu hanga xiqqaallee hojii bulanii adeemtu miyyoo na duraa harkanarraa rarran kaayinaan jee. Na duraa tuuti. Na duraan tuqanii kana jee jechuudha. Amma eega abbaan keessas akkana siin jee. Anamma isitti harkan laatiin. Ulee irraa dhaabee bara uleedhaan jeesee bara uleedhaan duutee bara yaa'oo isii kam godhan beekta. biira isa duuti isii kunuunti jiru uummata maamata qaba. Yaa'oo isii harkatti laatiin isii tana sossobneetuma katabnee barreessineetuma damnee xayyaaraan gartee kara biyya akka galtu goona sossobnee malee. Gurbaa kanatti dhoohineeti aboo jibbisiisi ittiin dhaqini yoo ishiin telefoon dhoohitees yoo koottaa jedhanii gartee kadiire jechuun najjeessuus yaamanis biran dhaqini. Wanti wanti jechuun waan biraatti si fiduu deemti musiibaa biraa si buusuu deemti. Ni saafarsiisa. Duniyaa fi kanaas walitti buuftee tilmaan kan facaasistee bultii lama tallee jiraatee bultii sallee siin toltu duniyaa jirtu siin toltu duniyaa hojii jiraattu siin guyyaadha isi tana jibbii ittilee takka telefoonaan takka yoo biree ittilee ansin fedhu waliin jedhan deemin jeeni yoo inni gartee kaa itti himoo taate yoo achiin kasii laafatu taate isaas kadhanneeti. Kara biyyaa qochiifna. Takka hoo mana hidhaa geessineetuma miciyyoon tun akkanatti jechuun kunoo kaan jala deemtee badii taleeti. Hidhaa inni maallaqa inni hiisifnee kara biyyaa akka buusan goona. Dhugaadha san daruuriidha san akhirarra. Yoo akkas goone malee harkas balleessu. Falli biraan jiru. Meemma asumaanuu makkam goone beekta. Abdii musuwaa kana rabbiin waa laafisoo. Meena irraa kana abdii kana dhoohineeti telefoon abdii kana dhoohineeti isa kana mee
yaaboo micoota akkanaati sumaatu nuroo yaa micoon niin du'aa ifiin ajjeesaa jetti si'eechai isan kaan heerumuu mataa jetti isarraa jechuun isin murreettan takkaawoo si wanti galchanillee enneeni yoo na galchitan numaan du'aa kaffaraatiyya nyaatan jette micooni yaaboo rakkoon dhufteeti habiibi kiyya yaaboo isi tana sinfa dhujii takkaawoo bira dhaqee takkaawoo tirfoon ta'e nu raajiin jannaaniiti isuma kana kadhanname amma karaa isa kadhachuu malee dubbiin biraan jette beekadhu. Mee telefoonii irratti dhimma isa jira bar deemee godaanee yana sirraa yoo naan. Hordoftoota keenya qabee amma abdii dhoohineeti waliin kalaalota inshaallah mee du'aa muka dhaagaa. Yaa Rabbi tolchi. Alo, salaam alaikum. Waalaikum salaam abdii sabaa kam nagaa. Abaana balloodha. Awaa kam nagaa qabdaati. Fayya wallah alhamdulillah. Jirre wallah yaaboo maal eessa baddee waa. Yaaboo akkaasin jee hoomaa sitti fayyadisiidhee. Yaabdi manarraa iskaa baate manatti hin deebine duniyaa biratti atiisi. Yaaboo duniyaa iskaa ilmaanii hojjechiin qabu jirtiiti. Atis raatti ol garagaltee bareedaadha. Kar tokkoon ka duniyaa iskaa michiyoo jecha baatee jettee ka aartee jechuun duraanuu ka adda deemtanii akkasan dhugaa godhattee too michiyoo tana fuudhuu deemtamoo maali ka alatti hafteetiisi. Yaaboo ka rakkoolleen qabu ka duniyaa tana ka haala ilmaanii dhiiftee michiyoo san fuudhuu hin ta'u. Yaaboo kar tokkoon kaawwanni simu beekadhu hono maqaa hin tokko sana bira hiraabee ta'a obboleessi miciyyoodha ka. Yaaboo miciyyoon ka abdii malee hin fedhuu jetteeti yoon abdii dhabee fi najjeesa takkaa summii dhugeetiin if ajjeesaa jetteeti. Naa inni waliin gaafanne ani yoo biyyattillee si galchinennee gaafanne yoo biyyattillee kana galchitan taate yoo gartee an du'ee kafaaraatii nyaachuu beetan na galchaa jette. Yaa'u michoon kaa waan sirraa murattuus hin qabduuti abdii keenya michoo tana firraa jechuun akka gartee duniyaa fi isintu walitti hin buune michoo tana an sin fedhuu jiini itti miqaa ogguu bira dheetaa'oo taarumas gaafachuu deemna wallahi. Duba cinqamte michoon kaa dirqama jechuun abdiin heerumaa yeroo itti dhabeen du'etti obboleessinis waan kanarraa taa'ii jee dadhabe. Saboonni jechuun kaa dubaatis jaartii qabda duniyaa jechuun kaa duniyaa turis haala ilmaaniiti amma michoo tana yoo gartee karra fuudhu taate rakkoo biraati abdii keenya yoo michoo tana dhiiftee jaartii teetee hojii jiraatte hoo. Yaa'oo sin aarsine hunoo hayyee obboleessa. Yaa waan akkaan jiru dhabeetumaan duniyaa hojii jiraachuus yeroo wayyaadha. Miciyyoon tun siif duniyaatti dafa caasuu deemti jechumaa fi siin jee abdii keenya dhiifama mee. Mee obboleessa siin na bira jira yoo nallee amanu baate obboleessi siin na bira jira mee obboleessi dubbisiyaa. Halo abdi. Alo, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Awwa nagaya. Nagaa fayyaa saddaa ta'u. Awwa gurbaa soddaa islaanuma taanaa dubbiin jabduudha. Dubbii tana gurbaa nurraa laaffisi. Dubbiin halaaka biraa keessa jirti taati quba qabduumi. Manaa deemteeti ati waan mana keessaa fi ganda keessa jiraa quban qabdu. Eega manaa deemte waa takka quban qabdu haalatti naaf miciyyoodhaa fi haati mana keetii itti waliin jirru quban qabdu. Haati mana keetii gizee hunda ableen mana jala dhaabbatti. Uleen mana jala dhaabbatti miyyoo tana mataan baqeessetteeti. Kanaafuu kabaja walii qabnaa miciyyoo tana yaaboo silaanarraa dhiiftee dhalaa biraa naassi fuusisa hoo fuudha feete. Miyyoo tanarraa naafi duniyaa tana waliin dhorkin duniyaa tana akka jabaa hojii nyaanne ni beekta. Sijii firummaan nu idduu jiraati. Dhaabbadhu abdii waan tana firummaan nu idduu jirtu nu harkaan balleessini. Dunia isi wani wali inge untuk kanji tu dunia yo jangan dia anda jiwan baca ada dia tahu dan mana jangan semua ini untuk dia Yusuf malah tu gitu. Nah, asal ni kerana kamu nak tahu semua.
yaa boomee hawwaumaan si gaafadha waan wajji nyaanne jechaansi waa wajji si gaafadha waan gartee maaruuf walitti qabnu jechaan miciyyoon tun dhiyootana dhuftee ijoollee ammaan tana biyyarraa baatee wanneetu tana humaata kan beeytu isiidha jechamee waa meeqata walittutti balleessinuu jira waa hedduun huddutti hin balleessiniiti dhaabbadhu miciyyoo tanarraa nurraa miciyyoo ammaas akka waan siiriitti goote miciyyoo tana gurbaa najjaasaniif gurbaa qalawii bakka si geesseen beeka miciyyoo waayin tuyte miciyyoo uleenis ajjeese miyyoo tanaan hin ajjeesisini miyyoo tanaan ajjeesa aakhira miyyoo tanaan ajjeesaati naafis laaliiti fuudhata biraa rabbi see hakannu aboo dhayi jalaa miyyoo tanarraa dhiisee haki akan sun gane gaisa haa ya ce wani balle sata kan jirtu ana bai miciyo sun jala da lubun shi da tsara ji shi da tura haya wai ajaibu rabbi kana ta ha tuji da gaisa ana da miciyo maka ana kira na takhira na miciyo maka na wa arsalan man da ne wai ajaibu awo gurbaa mee duuba yaa abdi yoo jorri gartee dhalaa kun duniyaa fi micoon tun waa ol gadhoon yoo micoon yoon abdi dhabe fi najjeesaa summiin dhugaa jetti duuba yaa bareedaa kiyya nuti akkuma jechuun gaa sin fedhotteeni micoon tun gartee geccabxee tuma kaasin sirraa haftu enne na duniyaa fi michiyo wani fitingirtu duniyaa fi michiyo wani fitingirtu ana kigira ana tutaba asalamu alaikum michiyo siyala tusunfari gina jita da asalin jitin kuta na gina zami wai ajaibu ayye nuti dhaamsuma sii dhaamne haa rakkoon qabu ayye ayye na keessa ayye ahonaaf gurbaa kana wal faamaa ugaa amma gurbaan yaa boga wal faamuu kanatanii joofite moonfinne ma gurbaan kun daawwattoota hordoftoota keenya abditti dhooyine abdi gaa kunoo akkuma micoon gartee yoon isa dhabeeniin do'atisanitti anis micoon jaalattu niin jibba numan jiru abadan niin jibbaas hin jiru duniyaa yoo jechuun hin feene micootana sabi baati ani micoon man dhiisu kunoo obboleessa micoon lega dubbisiise atis wanni jechuun micoo jibbeettuuf hin jirtu duniyaa jechuun wanni waan kana naqe hin jirtu anaatu isaan lachuu waliin daddajaa yaa daawwattoota keenya mee akkamaa goonure mee tana hundarra yoo du'aayi nu gootan irra wayyaadha du'aayi nu godha yoo du'aayi nu goone gaa rakkootu ajaa'ibaatu dhufa michi yoo gaa akkuma gartee viidiyoo dura galla keessan irratti michoon yoo abdii dhabii fi ajjeesaa takka waa kafaaratii nyaatanii akkuma isooti naafi kun maqaa hines obboleessi biiftu hojii jirra abdiis dubbifne yaa abdiisii turre wayyaa jalaa dhaabbadhu michoo tanaa si jibbe jiini akka gartee duniyaa walitti hin buune enneeni duniyaas naa qabataa duniyaas rakkoon qabu waan isiin akka qabu tanaas naa fuudhaa duniyaas jaalatitiyya waan duniyaa hin haqe hin qabu ana adda dhorka hajuu nu deebisaadha meegaa tana hundarraa waan goonuus hin beeynu isinummaan gaa mee du'aamaan nu bira dhaabbaan isin jaa mee maal agoora tanarraa aboon miciyyoon amma Miciyyoon isaan jaalachuun iddutti namiidhu jiran ifiddutti gartee anumaa jireenya kiyya na harkaa balleessaa jiranii anis nama carraaqqatee ilmaan guddifatu tokko ani amma akkumaan ta'u michiyyoo kara biyyaa saafarsiisuu irra yaa kiyaate na hojii hirneedha amma eegartee eegamma abdiis asiin akkana ta'e michiyoo hin dhiisuu eega kachuu ta'ate duniyaa fi michoon tunis waan wal dhabaniif nuti duniyaa irratti gartee waan abdi fuusisuu hin feeneef kalaamni isaanii tokko abdii michoo fi abdi kalaamni isaanii hindiisu inninis hindiisu jaa isiin hindiisu akkas jedhe marii isaanii waliin fixataniiti wal fuudhuu deeman jarri garuu ammoo duniyaa irratti nuti waan michoo tana fuusisuu hin feeneef michiyyoo tana mana dhooyne hiinee boo jaawasatti takka askalaan gartee hiinee takka poolisaan kara biyyaa geggeessuu qofa. Aboo michiyyoo nama amma geggeessuun qabaame askara fandama jaawasotaa guddaa itti gaafatama jaawasotaatiin yoo akkas goone malee dubbii biraati. Dubbiin tun ammaasis hogguu duniyaa fi michoon tun walolan siis dubbii biraan na godhamti. Michoon ammaas beektaa qaalii keetis hin gootu. Hin gootu. Abbaan keetis asiin deebi'ee narraa hin tuqinii michoon narraa ajjeesinii. Haayirtuu jaa. Michoon qaama ati tumte garsiifteeti abbaa kee sin madeessite. Michoon isin nama jaalattee akkamitti kan irraa tumta nama jaalatte malee wajibbitee michoon tiya lubbuunaa jiraattu afur dhiira takkaaf rabbiin halaal godhee naan jee abbaan kiyya
nama kitaabaati beektaa isaan kun ammas Kannii fi warri durbii michoota waa'ee lubbuu. qaqqareeyyaa Eh. ani akkana jechuun jiran afurri kitaaba irratti afur rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam afur fakkatee fi jaalannaan naaqanni malee na duraan ajjeesanii Na dura ajjeesanii hin tuqinii ni saafarsiisan namni isin saafarsiisan Ammas abbaa keetii fi obboleeyyan kee kasara guddaatis michoo walitti isin tafiftee walitti isin aarsite. Amma michoota amma tokko hin jiru. Michoota dhiisi. Michoota dhiisi yoo dandeenyu. Banna harkattuu duute harkan rabbii. Dandeenyu. Afaqaatu waan bula. Kara biyyaa dandeenyu kara biyyaa saafarsiisu. Dadhabnoo. Akka rabbi godhe qabo. Nama Nuti daruuri ilma namaati. Nuti ilma namaati amma haalli godhu jira. Waan dandeenyu sochi goona. Yoo dadhabnoo. Halli takka daawwattoonni keenyaas du'aa inni biraa dhaabbatu yoo dadhabne akka rabbii tokkichi godhe Noojii saafarsiiftan. dandeenyaa sochi saafarsiifna yoo rabbi nuu laaffise Intalli tana waa godhee osoo na waan goone intalti tun zeeta danfiftee itti neeyxee takkaa bakka isiidhaan beekame duniyaa tan. Duniyaa tanaan beekame waan isin taate. Bakka isiin jirtu dheeyxee rakkoo irra fidi. Hogguu sananiis garaan na dhobsu hin taa'u. Isii biraanin nama bira kutee wal finnee nama hedduu wajjin rakkoo irra wal finnaa. rabbi nuu halaafise Amma ni galchi namichi yoo nooji galchaan tan hundi nu dubbii kana keessa jira rabbi nuu halaafisu itti addaas isin qabne dadhabne abdittis dhoone dadhabne duniyaa isin maraas jirti isaa mana deemutti jiru rakkoodha daawwattoota hordoftoota keenya isinillee du'aa nu godha alaamaa qiyaamaati dhalaanii isin dhiisottee dhiirarraa maraachuuf abbaa ijoolleerraa ijaarsa namarraa maraachuuf rakkoodha osoo konfereensii bakka dardarrii hedduun jiru jechuun abbuma jaarsa waddee ilmaan qabu hajaartii qaburraa malee ijji dhalaa konfereensitti isin deebitu takkaa dardaratti isin deebitu tan hundinuu gaa tama rabbiiti maaliin meeta zamanaa akhir jira rabbi nu gargaaru mee isin hundinuu du'aa nu godha jechuunillee hin taatu waan akkana ba jechuun hin taatu beeta Hin taatu. ati obboleessa ammayii obboleessa Lubbuun nagisiisaa yoo maa kana iyyaa olillee naan jiina an amma bariyaa boo eegatte Lubbuun- barwaa teessan qofaa miti barwaa obboleettiisa qofaa miti bareedduu harkee magaalaa kana keessatti. aboo irillee isuman jirtu taisi daranii Hai. amma isin taata akka Takkaas dhiyoo tana gamanatti tana daran ilillii daran maa hin dalayne. anaan takkas Akkas. kunoo akkasitti mucaa tokko jaalattee jechuun hiniin eebo Ililliin heerumtee bar jaalaltii ililliitii fi teenya tanaa wal dhabaa. sama sossobuuti fattee asirratti hin fuudhu ansi malee hin jaaladhu ilillii hin jaaladhu ani ilillii hin fedhu osuma juuti baariis ilillii fuudhe ammoo kuni abdi daarektuma ani siin hin fedha ani si abaddan Bar waliin raajoo isaan kun daareektuma zaahir baasan jechuufiin sin Miti yoo zammas Inni bar sossobeeti isaan lachuu ni sosobee barni akhirarra walitti garagaran malee fuula dura san ni laaf fattee sosobeeti Eha. fattee adaan fuudhu hundee biyya waladda onni isin jiru maal. fattee hin fuudhu jeeti osoo sosob jiru fattee dubaa fuudhe beekadhu Akkas. fattee hin fuudhee san dhageesse jechuudha Akkas. amma bar kuni Kun bara osoo hin fuudhin balaa buusuu deema. ni fuudhaa Bar silaa fuudhee namni dhoohu isaa sanii fuudhee hogguu jaartiin dhageesse. Jaartii sanillee namni itti dirmatee qaba. Isilleen dheeyxee miilaa matarra quftu. Ni araaramti. Osoo hin fuudhin ammoo dhalaan osoo hin fuudhin niin fuudhettee haddiida kana seennaaniif maasalaama dubbii biraati. amma tuun immoo facaaftee deemte Tuunni facaafte. yoo sagartatti seetanii itti gammadu Dhoohisanii fuudhuun san barraa shari'aa keessa Duni jirti. amma isatti isin eegti michoo yoo gartee isin dhiirtu yoo isii michoo tanatti dafarees taates yoo hawaagos taates si abdis walitti dabruun kan oolamu tana hundarraa daawwattoonni keenya du'aa hin waa godhu sanii achittoo rabbiin nu bira dhaabbatee nama kan hunda go'a isaatu beekamsa uumaa isaatiin hundinuu rabbiin gartee addaan haa baasu boo isuma irra dhiibna boo Inshaallah. Khaalikuma irra dhiibna khaalika irra dhiibna beekta asumaanuu waa daawwattoota keenya isinitti illee dheerannee jiraati. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.